Aduwaani bu'uurarraa seenaa Afrikaanota gurraacha Afrikaa bu'uurarraa kan jijjiire goota du'e farsuun isa jiru aarsuu fi jedha Oromoon. Kan darbee warri darban yaadachuun yaadannoo isaanii qofaaf otoo hin taane dhaloota irra jiru onnachiisa. Aduwaan injifannoo uummatoota gurraachaa ummanni gurraachis birmadummaa isaatiif wareegama kafalee biyya isaa birmadummaa biyya isaa eeguu akka danda'u agarsiistuu tokkodha. Yeroo sanatti immoo Empaayerii Itoophiyaayyuu akka ammaa kana ijaaramee hin jiru. Dhiibbaa ture, du'uuf ajjechaa ture. Miiruma sana keessa taa'ee garuu birmadummaa biyyaa gubbaarratti gaafa biyya alaatti weeraramtu gaafa birmadummaan biyyaa tuqamu tokko ta'e. Jaalala biyyaati. Tokkummaadhaan kaanii utuu waliin qoqqoodin tokkummaadhaan falmanii injifannoo guddaa argatanii uummata gurraacha addunyaa hundumaadhaaf fakkii ta'anii. Uummanni Oromoo gaafas maal jedhe? Gootonni Oromoo maal jedhan? Dhimmi keessoo keenya asitti inni kun birmadummaa biyyaatti dhufe waan ta'eef kan keessaa bulfannee kana laadhanna jedhan. Cichoomina waan qabatan tokko cimanii diina namatti dhufe diina biyyaa qofa otoo hin ta'in jireenyuma dhuunfaa jireenyuma namni jiraatu keessatti iyyuu hojii qabate namni cichoomee waan qabate injifannoodhaan keessa darbuun akka danda'amu dhaloota ammaatiif waan kaan qabu jechuudha. Jaalala wal danda'uu tokkummaa wal bira dhaabachuu kana diina isaan injifate waan ta'eef dhaloonni ammaas jaalalaan dhaabachuu akka danda'u. Onneedhaan kaanee bakka jirrutti akka piroofeshinii keenyaatti jechuudha. Aartiin akka aartiitti qonnaan bulaan ogeessi namni faabrikaa jiru hundumtuu xiiqiidhaan biyya kana ceesisuudha. Tokkummaadhaan biyya utuban wareegama kaffaluu qaban kaffalan ekeraan isaanii wawwaatu sababiin biyya guddoo kana tiksaniitu itti obbaafatanii lubbuu qaban lubbuu marartuu itti dhabaniitu nutti dabarsan nuti warri irra jirru immoo sobarraa hannarraa waliin dha'urraa walaba ta'uu danda'u qaba. Nutoo waggaa 130 yooduun maaliin hamminaan yaadatamna moo salphinaan yaadatamna moo maaliin yaadatamna tokkoon dhalootaatti yaaduu danda'u qaba. Dhaloonni ammas Aduwaa lammaffaa jechuudhaan hidha haaromsaa xiiqiidhaan xumuree jira. Akkasumas immootu ulaa galaanaa balbala galaanaa Itoophiyaan argachuu akka qabdu dhaloonni yeroo ammaa xiiqiidhaan tokkummaadhaan ulaa galaanaa sanis deeffachuudhaaf haalli itti deemaa jiru. Egeree biyya kanaa keessatti waan waloodhaan qabnu cimsachuun akka itti fufaa jiru kan agarsiisudha jechuudha. Roga kamiinuu dhaloonni amma jiru kun ciniinnannee akkuma Aduwaa tokkoffaa irratti seenaan galmaa'e akkuma Aduwaa lammaffaa hidha haaromsaa irratti galmeessine galaana diimaa irratti dubbiin keenya goolaba argachuun dirqama ta'a.